Amma waan tokko koi waasitti hima dhufeeti. Namni ammoo dafii itti heerumi nama si biratti isa argana waan ta'eef amma dubartoonni hedduun miira keessa galanii jaalaleessachuudhaaf yaaluu danda'u. Kaniifuu bakka wani haa wal godhadha. Namni laayifii biyya kana keessa mana kananii transportaadha. Ayyaanni nama jira nama qofaan sidamu. Mana ganda Finfinneerraa. Asii jiraadha. Faamiliin ni jira. Amma mana kee deemtan jechuudha. Tole dhimma faranjii yaraadha. Argi guddaa isiniif goona moone kumoo isin wal goona. Nuti sargiin feenu ni kaa goona. Alla bakka dubbiin taate. Waan sargiitti gootan san itti bashannantan. Waan tokko itti godhan. Bira dhufnaa. Akkana laafuno. Hariifa wallahi. Intalaateera. Wayya. Leenca kiyyeessa teesse. Leenca kee geema dhiiste zee dhiyoo sana hunta namaa kanneen fixee mi'aa murti guutuu ho'i naan biste. Yaani beektaa mee qophaa'e. Ijoollee sappoorti godhee fixe hanga ijoollee gastii irra hiree fixe. Haadhumatti yaa'u. Hamma sarpiraayizii qabaa yoo murtiin mo'atee dhageessee jirtaami. Sarpiraayizii maal gulmaan nu godhuuf miti? Inni mamukaa. Itti himi ummata himi murtii kiyyanaaf taphachiisaa jira itti himadhu. Murtii taphachiisaa yoo murtiin mo'ee sarpiraayiziin sin godhasinis. Biyya qabaachuu kun qaba. Mana tokko qaba. Kan mana kananii itti wal agarra. Mana kananii dhaquudhaaf namoonni sarki gootanii itti hin dhufin nasraa jala keessanii achi gama kanatti dhufuu hin dandeessanii. Yaa fooloo godha warri kananii fooloon godhini. Fooloo godhaa. Intala warra mootii jaartii warra harargee. Akkasini. Deemtuna. Yaa faamilii akkasii intala warra mootii doora jumaa abbaa jifaari jaartii warra harargee jaamti amma. Intala jumaa abbaa jifaar jaartii warra harargee jennaan. Enna. Ashama akkam jirtu akkuma kaleessa waadaa isinii galee egaa waan isin arguu barbaadan yaada dila isin nuu kennitan irratti hundaa'e qananiin bakka isiin jirtu daawloo goonee finneetti jirra. Kaleessa immoo namoonni hedduun gaaffiin isin kaasaa turtanii dhugumaa wal jaalattanii siifi qananiin akkamii gaaffii ijootti hedduu dandeemaa ture. Kana immoo adeemsa keessa hubattu gara biraatti hoggaan isinii dabru qananii gabaabduu maaliif isin jaalamni hedduun akkanatti wallahi gabaabduu si soo turan bare naan qixaa alaalaami mataa isaa anaan qixaa hoggaan isiniin jiru nama antaniimi qananiin tana dhaabbattus dheerinas bifas haalas amalas bareedaadha qabdi. Gaafa tokko raajuun maal jee sirbanii beektaa? Jaalallee koo bareeddu yaa durbee jimmaa sirraa naafuu naan dhufaa na eegi birriseetuma sumaaf akka waan sirbeetti natti fakkaata. Guys, next video waliin laalla hagasitti nagaa nu jiraadha. Jaalatti waan jaartii qabu bitti ibsanne. Himneefi yeroo san hin himneefi ani. Miseejii jaalalaa barreessiteef moo yeroo jalqabaa akkamitti? Barreessiteetiin jira kan. Galgaluma sanii manguddoo ergeessu. Inni ilaalle miseenjara irratti barreesseefi sirkeessi kiyyaan deebisne. Manguddoo ergeessu garsa. Inni siif hin deebisne. Akka carraa ta'ee laayivii irratti seenee nagalchee waliin dubbate. Dhagee hojjeta? Mana isaa. Garuu jaartii isaa akka addaan deeman meediyaatti beeksisaa ture akka jaartiin qabne eega beeke booda dubbisuuf yaatte jedhu. Akka adda ba'e erga baree booda. Hedduu namatti tola dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Kaaffee irra. Okay. Hojii mootummaa qabda jechuudha. Naggaadha. Boolee jira dirree. Dargaggeessan gaa'innis naggaadee jabaadha barumsaan keenya nama biizinasaatiin beekame. Akkas jaalatu si ibsee jechuun idillee siif innaan dhumatti amma wal fuudhuuf godhaa soitanii
Miti keessa ni nutis wantu tana fuula kun jannu kun nusa wantu goota lensi fuula dhagee wantu adeemsi fuula maal jettee maasha Allah amala bareedaa qabdaa taatee jirta dhiiraan argee jaalattee ni beektaa murti goota dura yaa garuu ni fedha jechuun kiyya nama amalli isaanii natti tola. namoota isaaniis illee amala isaanii amala argee maal nurraa jaalattame nama ግልጽ ሰው ደስ ይለኛል እና እናንተ አረርጌ ቦና አመላ ዋየቱን ጃለተማ ጅርተኒ ጅርታ ቀነኒ አመተለ እና ለምን ተነከሰ ዋነመ ድሪዳችን የሩሙ ፌዳ ምናምን ጀራ ሄዱ ሄሩሙ ሄገያት ወጋር ወጉመለማ ዱራ የጉመ ሄሩሙ ማቡልቲ ጃረቹ ሄገያት ዴው ኦበሌቲን ኪያንገርቲ ሀረርጌት ሄሩምቴ ድሬዳሞ ሀረሪ ድሬዳዋ በቃ አበለየም ብራኒ ቀዳ አበለቲ ብራ ከላስ ሳቴ ጀርታኑቲስ ጆሌ ጁማ አባጅ ፋር እዱ ጃለና isin yeroo saniin foona talaa keessanis jirtu keenyaaf nufuuti bakka wal keessa deemna ammoo bakka taate dubbeen Siyayyee ni familyaa isin boo'inaa dhiiseeraanis akkami godha wallahi kiyyaa akkam kiyyaa jirtaati amala bareedaa qabda bakka das jette dumbushee galatoomne ini rumne madura ni rumne taate bakka taate ayye Yosifun edreedhaa nu galte moo finfinnee taa'uu feet yaw bakka delegaasa bakka isaaf ta'e bakka murtii guutuu mijjatu jechuun yaw nama jaalattu waliin bakka feesee yoo teessu koo rakkina hin qabu. Sudah dhuguma maqaa akka maqaa keetiiti haadha qananii yaati. Guys, family untuk kesan follow godhanii jaartii murtii guutuuti amma booda intala warra mootiiti maqaan isii qananii jaanti. Qananii kun lakkoo maqaa tiktookii isii argitanii Mala bareedaa qabda. Nu taatee jirta bakka warri koomantii illee sitti gammadaa jiraasi. Baay'ee das jechaa jiru. Nuti murtii guutuu kana ni jaalannaa bakka guddaa akka ga'uu feena. Jabina isaanii feena. Kanaaf intala jabduu akka isaa awwaafi turre rabbi wajjin sinaa bulchu ayya walitti sinaa naan jettu geeffattee booda afaan mi'eeffatan adda walte. Ani doosii taate hin gaafadha kalaas dhiisii jedhee dubbii achi dhaaba malee haga bacamtee kaatee booda afaan mi'eeffata. Ani danda'u fakkeeffachuu akka nan danda'u bal'aan na wajjin hin fakkeeffatin fagaadha malee narraa. Ayyoo isiniif hin taane haalli kiyya narraa fagaadha. Gara haala xiyyaatu kophaa bu'ee kophaan jiraadha. Fixadhe ambas. Gara ummaa xiyyaatii keessa iyyuu kophaa bu'ee miti yaa. Gara ummaa xiyyaa keessa iyyuu kophaa bu'ee kophaa jiraadhaan kophaa nanaaf jaannata addunyaa tanarraati. Ilma namaa wajji jiraachuu irra sijjamirra.
Hojii barkama waliin jiraannu iyyuu dhabne rakkanne wallahi.